sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya, qophiin keenya har'aa eegalee jira. Sagantaa kana keessatti namootni waraana Raashiyaatti qacaramuuf galmoofneerraa jedhan BBCtti dubbachuu, mootummaan Itiyoophiyaa ibsa eembasiin Raashiyaa baase deeggaru, walitti bu'iinsa aanaalee daangaa Jillee Dhummuugaa ka'ee gale faannoo osoo hin taane abaa'oo shaneedhaa jechuun aanaan tokko komachuu, hanga ammaa namoonni du'an 9 kan madaa'an 8 jiru. Manneen 125 gubataniiru. Kun gooxii moolaalee jedhamtu irratti raawwate. Biiroon Barnootaa Oromiyaa barattoota naannicha keessatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa irra deebiin fudhachuuf hiree argatan beeksisuu fi odeessaalee kaanis qabna. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa daangaa aanaa Jillee Dhummuugaa fi aanaalee ollaa naannoo Amaaraa akka Efraataaf Gidimitti dilbata darbe irraa eegalee hanga kibxataatti waraana gaggeeffameen gama aanaa Efraataaf Gidim namootni nagaan 9 ajjeefamuu bulchaa naannichaa obbo Chirootaa Baasabbiny BBCtti himan. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaa guyyaa kaleessaa ibsa BBCf kennaniin hidhattootni faannoo namoota nagaa aanaa isaanii keessa jiranitti dhukaasuu fi gandoota adda addaa keessatti dubbii barbaaduu isaaniin lolli dhalatee jechuun kan himatan ta'us, hooggansi aanaa Efraataa garuu waraanicha akka jalqabe abaa'oo shanee aanaa Jillee Dhummuugaa keessa jiranii jechuun quba walitti qabaniiru. Walitti bu'iinsa kana gidduutti gama aanaa Jillee Dhummuugaan namoonni 10 ajjeefamanii 44 kataan kan madaa'an yoo ta'u, gama naannoo Amaaraa aanaa Efraataaf Gidimiin miidhaa qaqqabee obbo Chirootaa akkasiin himan. Hanga ammaa namoonni du'an 9 kan madaa'an 8 jiru. Manneen 125 gubataniiru. Kun gooxii moolaalee jedhamtu irratti raawwate. Qonnaan bultoonni gooxii sanarra jiran osoo qonna isaanii hojjetanii fi socho'aniiti waraanni kan irratti baname. Milishoonni waraanni irratti banamnaan ofirraa qolatan malee humna faannoo wanti jedhamu hin jiru. Aanaa Efraataa Gidim keessa humni faannoo ta'e jedhee jeequmsa kaasee hin jiru. Badii kana hunda kan raawwataa jiru abaa'oo shaneedha. Amma waraanichatu qabbanaa'e malee hawaasni naannoo manni jalaa gubateera. Qabeenyi isaa saamamee maatii fi ijoollee isaa dhiisee kan wareegame jira. Qonnaan bultoota keenya nagaa irratti gooxii isaan irratti weeraratu raawwatame. አባቶቻችን ናቸው የወጣቸው ላይ ወረራ ነው የተደረገባቸው ሁኔታ ያሉት ማለት ነው። mootummaan Itiyoophiyaa eembasiin Raashiyaa Finfinneetti argamu loltoota lola Yukireeniif jecha Itiyoophiyaa keessaa loltoota qacaraa jira odeeffannoon jedhu dogoggora ta'uu ibsuu fi dhimmicha irratti ejjennoo agarsiise akka deeggaru beeksise. Ministeerri Haajaa Alaa Itiyoophiyaa ibsa roobii har'aa baaseen eembasiin Raashiyaa loltoota qacaruutti jira jedhamee odeeffannoon adeemaa jiru dogoggora ta'uu fi waliigaltee Viyeenaa hariiroo dippiloomasii biyyoota ilaallatu akka kabaju ibsuusaa faaraan kan simatu ta'uu fi kadeeggaru ta'uu beeksise. Guyyoota 3 darban namootni hedduun ragaalee adda addaa harkaa qaban eembasii Raashiyaa Finfinnee jiru duratti qacarriidhaaf hiriiranii argamaa turan. Dubbii himtuun eembasichaa Maariyaa Zakaroova wixata darbe yaada BBCf kennaniin ergamni isaanii loltuu qacaroo akka hin taane himanii namootni eembasii isaanii duratti walitti qabaman deeggarsa qaban ibsuuf achitti argamuu himan. Eembasichi qacaraa hin jiru jedhus namoota qacarriif eembasicha dhaqanii turanii fi ragaan isaanii eembasichaan akka harkaa sassaabame ka himan keessaa tokko BBC'n dubbisee yaada armaan gadeerraa dhaga'eera. Akka jedhametti ragaalee waraqaa keessan kaa'aa deemaati nuti yeroo barbaachisutti fi dubbiin kun yeroo murteerra ga'u dursa isiniif kenninaa haala jedhuun nutis ragaa barnootaa keenya sassaabnee itti kenninee galmoofne. Imbaasiin Raashiyaa nuti hojii galmeessuu hin gaggeessinu yoo jedhan dogoggoranii ta'uu qaba. Sababiin isaa hojjetaan imbaasichaa sirritti ani fuula isaa ammayyuu yaadadhu ragaalee barnootaaf tajaajila humna waraanaa keenya nurraa sassaabee fudhateera. Miidiyaa hawaasummaa irratti oduu mindaan waggaa 2 ni kaffalama jedhu dhaga'een waayiloonni koo hojii waraanaa irrattis wal beeknaaf bilbilanii jennaaniin deeme. Ani hojii eegumsaa irratti filannoon fooyya'aa kamuu yoo jiraate qaama kamiyyuu waliin hojjechuuf qophiidha. Hagan maallaqa argadhetti jireenya ammaa yeroo laaltu kan abdii nama kutachiisudha.
Ani Hawaasaa Yuunivarsiitii irraa barnoota Ikoonomiksiin eebbifamee Finfinnee keessa hojjechaan ture. Sana booda humna waraanaa addaa naannoo Amaaraaf galmeen yommuu eegalamu galmaa'ee ji'a 8 leenjii fudhadheen ture. Boodarra yeroo karoorri nuti itti hundeeffamnee fi galmi keenya yeroo daandii irraa kaatu hundi keenya gadhiifnee baane. Amma ani ejjennoo Raashiyaa waanan deeggaruuf miti. Achitti du'uu nan danda'a garuu abdii waanan kutadheefi. Dursanii mindaa waggaa 2 naa kaffalu waan jedhameefan kana murteesse. Maallaqichaan maatii koo gargaaruu nan danda'a. Tarii ammoo namni hundi waraana irratti waan hin duuneef lubbuun oolee nagaan deebi'ee anaafis darbuu danda'a. Haala as jiruun qaamni kallattiin dhufee si lolu hin jiru. Sababa siyaasaan namni tokko haala hin yaanneen sababa malee bakka hedduutti du'aa waan jiruuf du'i eessayyuu jira ilaalcha jedhutu jira malee ejjennoo Raashiyaa deeggaruuf miti. Namni jaalala biyyaaf yookiin gatii irraa argatuuf jedhee waraanaaf ni hiriira. Abbootiin keenya waraana Kooriyaa keessatti hirmaataniiru. Amma haala biyya keessa jiruun gara qaama tokkootti gortee loluun kee hin oolu. Kanaaf duuti kan hin oolle yoo ta'e maatii keef gatii wayiillee buuftee yoo duute wayya. Waraana Yukireeniif Raashiyaa wajjin walqabatee biyyootni addunyaa hedduun garee filatanii biyyoota lameen yoo deeggaran Itoophiyaan rakkinichi karaa nagaa haa furamuu jechuun alatti weerara Raashiyaan Yukireen irratti banteen balaaleffanne. Raashiyaan waraana Itoophiyaa keessatti ji'ootaaf adeemaa ture ilaalchisee dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti godhamu mormaa turte. Itoophiyaanis gama isheen yaa'ii mirga namoomaa UN irratti biyyoota Afrikaa biroo waliin seerri Raashiyaa miidhuu akka raggaane sagalee warra dhorkatan keessaati. Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Dhaabni Baaldiraas Dimookiraasii dhugaaf dura ta'an isaa obbo Iskindir Naggaa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Arbaa Minci keessatti hidhamuu beeksise. Obbo Iskindirii fi waa'illi isaanii Sintaayyoo Chakkol sababa malee hidhaman jechuun dhaabichi miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti maxxanseera. Manni murtii Ruwaandaa lammii Chaayinaa namoota mukatti hidhee otuu reebuu viidiyoo irratti mul'ate dararaa qaqqabsiiseef hidhaan adabeera. Namtichi kun hidhaa ganna 20 yoo adabamu hojjetaasaa lammii Ruwaandaa ta'ee ammoo dararaa inni qaqqabsiise sana gargaaruu isaatiif hidhaan ganna 12 irratti murameera. Dhaabbatni teeknooloojii guddichi Google wiirtuu oomishaa jalqabaa Afrikaa Keeniyaa Naayiroobii keessatti akka ijaaru beeksise. Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi fayyadamtoota intarneetii dabalaa waan jiruuf investimentii $1 biiliyoona taasisuuf akka jiru bara 2018tti dhaabichi beeksisee ture. Odeessaaleen gaggabaaboo hanganu. Hundeessaa fi dura taa'aan adda bilisummaa biyyaalessaa Ogadeen ONLF obbo Abdurrahimaan Mahadii yakka uummata Somaalee irratti amma dura raawwatameef beenyaan kaffalamuu qabaa jechuun BBC'tti himan. Mariin biyyaalessaa amma ni gaggeeffama jedhamu dhaaba biyya bulchuun butameera jedhu obbo Abdurrahimaan. In 2019, when the federal government tried to postpone the election, nuyi mootummaan bara 2019 filannoo dheeressuuf wayita jedhu ture mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamu kan gaafanne. Yeroos mootummaan ni dide. Filannoonis godhame. Mootummaan amma yaada marii biyyaalessaa fudhateera. Akkanumaan waliin haasa'uuf yoo ta'e malee kun marii biyyaalessaa jedhamuu hin danda'u. Namoota paartii tokkorraa dhufantu miseensa koomishinichaa jedhamee muudame. Uummatatu filatee haa jedhaman iyyuu malee nuti isaan beekna. Naannoo Somaaleerraa eenyu akka ergamu filannoon osoo hin godhamin dura ni beekna ture. Kun carraa tokkicha biyyattiin qabdudha jennee amanna. Waliigaltee hawaasummaa haaraa tolfachuu qabna. Namoonni amma aangoorra jiran wanti isaan beeku qaban biyyi kan isaanii qofa akka hin taanedha. Biyyi kan nama hundaati. Uummanni marti abbaa biyyaati. Biyyattiin egeree gaarii fi nagaa akka qabaattu yoo barbaadame sagaleen namoota ejjennoo addaa qabanii dhaga'amuu qaba. Amma biyya kana bulchaa kan jiran ministeera muummee Abiy Ahmedidha. Wanta itti yaadataman lafa kaachuu qabu. Rakkoowwan waggoota 3 darban mudatan sirreessuun danda'ama. Waraanni dhaabbatee mariin dhugaan eegalamuu qaba. Osoo walajjeesnuu boonuun maal faayidaa qaba? Nuyi lammiilee Itoophiyaati. Juddiseentummaa alaa hin feenuu jenna. Garuu ogeeyyii alaa fiduu qabna. Maaltu milkaa'ee nafe kan jedhu baruuf biyyoota akka Yaman, Afrikaa kibbaa fi kaanirraa namoota fiduu qabna. Irratti hirmaachuuf hayyamamoodha garuu haal dureewwan qabna. Akkaataan ammatti adeemamaa jiru hirmaachisaa miti. Adeemsichi paartii tokkoon butamee fudhatameera. Wantichi ammatti badhaadhina harka jira.
yakki uummata Somaalee irratti raawwate qaama marii kanaa ta'uu qabaa jedhu. Of course, it will be part of the national dialogue also. Eeyyee kun qaama marii biyyaalessaa ta'uu qaba. Uummanni keenya beenyaa barbaada. Itoophiyaan maqaa biyyaatiin Somaalee irratti yakka raawwattee jirti. Kun ammoo ragaan kan deeggaramedha. Kanaafuu biyyattiin kanaaf deebii kennuu qabdi. Naannoo Somaaleetti namoonni 100,000 lakkaa'aman eessa akka gahan hin beekamu. Dubartoonni 50,000 ta'an gudeedamaniiru. Ijoolleen maatii hin qabne bakka hundatti argamu. Kanaaf maricha irratti haa ka'u kan jennu. Kana jechuunis uummanni Somaalee amma maallaqa barbaada jechuu miti. Garuu ammoo dhimma kanaaf falli kaa'amuu qaba. Ministeerri barnootaa naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee 4 rakkoo nageenyaa qaban keessatti barattootni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 fudhatan osoo hin milkaa'in hafan irra deebiin akka idileetti akka fudhatan murteesseera. Murtee kana hordofees biiroon barnootaa Oromiyaa godinaalee aanaalee fi bulchiinsota magaalaa barattootni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa irra deebiin akka fudhatan murtaa'eef ifa godheera. Komiin naannoo Amaaraa qormaata biyyaalessaa kana soroorsuu irratti rakkoon dhalateera jechuun dhiyeesse qoratamee dhugummaa akka hin qabne ministeerichi ibseera. Itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baay'isaa adeemsa murteen kun itti darbeef gaaffilee kaan BBC irraa dhiyaateef deebii kennaniiru. Komiin adda addaa kan ka'aa ture naannoo tokkorraa ka'e qabxiin iyyoosaa inni sirreeffamu qormaanni kun rakkoo waan qabeef naannoon tokko fayyadamee naannoon biraa miidhameera jecha jedhu of keessaa qaba. Inni isa kana itti gaafatamtoonni biiroolee barnoota naannoo jiran kan naannoo 12 jechaadha. Isaan bakka jiranitti hooggantoonni ministeera barnootaa hooggantoonni ejensii qormaata biyyoolessaa bakka jiranitti gadi fageenyaan ilaallee turre akka tasaa anis keessatti hirmaadheera. Innaa kana ilaallu qormaata sirreessuu wajjin wal qabatee maashiniin 99% 100% perfeetti waan ta'eef dongorri gama kanaan hin turre. Tokko fayyadamee tokko miidhame kan jedhus ololuma ka'ee akkanumatti maqatu balleessidha malee akka waliigalaatti qormaanni kun of eeggannoon kan kennamee fi of eeggannoon kan raawwate keenyeen alaalamu dhugaan jiru kanarratti istaabiliidi ta'ee kaleessa murteerra geenya. Innaa kana goonu biyyi akka waliigalaatti rakkoo nageenyaa keessa turte. Wanni kun saayikooloojii ijoollee irratti qormaata raawwachuu irratti dhiibbaa geessuu danda'a. Otoo laalamee gaariidha kan jedhu akka waliigalaatti irratti waliigalle naannoon 4 addaan bahame. Naannoon arfan sun naannoon tokko naannoo Amaaraati, Affaarii, Oromiyaadha, Benishaangultu addaan bahame. Amma 85 amma 90 ijoolleen kun irra deebi'anii qoramuudhaaf carraan argatu. Ijoollee qormaata amma kutaa 12ffaa ijoolleen barata kan wajjiniin qormaata fudhatanii isaan wajjiniin akka dileetti lakkaa'amaniitu qormaata carraan kennameef. Oromiyaa keessatti bakka kamitti barattootni qormaata kana fudhachuu danda'u? Godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessatti iddoo rakkoo nageenyaa jira jedhamee yaadame fi inni of eeggannoon addaan baheera. Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa Ichaadha. Guutumaan guutuu Gujii fi Gujii Lixaa, Shawaa Lixaas guutumaan guutuu akka fudhatan ta'eera. Ijoolleen naannoo Naqamtee keessatti baratan naannoo irraa waan dhufaniif Naqamtees Amboos akkuma jiruun guutumaan guutuu akka fudhatan ta'eera. Shawaa Kaabaa aanaa 7 adda bahee irraa hidhamuu abootee Yaayyaa Gullallee, Dagam, Giraar Jaarsoo, Warra Jaarsoo fi Kuyyuudha. Boorana keessatti aanaa 3, Areeroo, Dilloo fi Mi'oodha. Jimma keessatti aanaa 2, Lemmuu Saqqaa fi Noonnoo Bonjaati. Harargee Lixaa keessatti aanaa 2, Mi'eessoo fi Gumii Bordeddeeti. Shawaa Bahaa keessatti aanaa 2, Fantaallee fi Bosati. Harargee Bahaa keessatti aanaa 1, Cinaaksen isaan kanatti addaan bahe. Tole barattoonni kun carraa daree seenanii barachuu hin argatu. Inni amma haala manni barumsaa isaaniitu murteessa. Daree keessa seenaa baradhaa kan jedhu akka kallattiitti hin kaa'amne. Bakka amma rakkoo nageenyaatiin wal qabatee akka idileetti haa qoraman jedhame keessatti ammas yaaddoon nageenyaa jira. Amma dura dhiibbaa geessiseera analisiisiin jedhu yoo hojjete ammasoo dhiibbaan sun inuma jira akkamitti ilaalama. Yaaddoon nageenyaa kan amma jiru ni kama kan jedhamu akka abdiitti kan taa'u jira. Mootummaan qaama dhimmi ilaalu wajjiniin wanti hojjetu jira. Uummata wajjiniin akka waliigalaatti ni kama kan jedhamu positive direction akkatti yaadameetu. Dhaggeeffattoota qophiin keenya irraa hanganumaa waraabulaa deebana.